Video kana ilaallu mee. Nafqaha. Waan akkamitti akka hojjetamu biyya Arabaatitti hin beektanis martinu. Akkuma wajjin dhagaa turre kana jechaadha. Mucayyoon tun waggaa 8 biyya Arabaa keessatti dalagattee biyya ofiititti magaalaa Shaashamannee keessatti mana jireenyaa bitattee abbaa manaa isee faana keessa jiraachuu eegalte. Osuma akkasii jiraataa jirani ijoollee 3 waliin horanii bultii waliin godhatanii osuma akkasii jiraataa jirani abbaan manaa isii mana sani osuma isiin keessa jirtu isiin quban qabne maqaa gara haadha isaa deebisuudhaan maqaa mana haadha isaatti jijjiiruudhaan gurguratee ufii jireenya biraa eegalee haadha manaa biraa fuudhee inni jireenya gaarii jiraataa jira dubartii biraa faana. Isii dammoo gaafa kaan dhufanii firdi beetii irraa waraqaa itti baasanii mana kana gadhiistee akka baatu manni kun gurguramee jira jedhee warri mana bitate waraqaa firdi beetii irraa baasee itti dhufee amma guyyaa 10 booda mijattiin eessadatti karaa irraa manaa baatee daandii irra kuftee ijoollee 3 faana. Ijoollee irraan fudhanne isii waan takka bakka jireenyaan goonee fi daandii irra kufaa jirti mee ilaalaa jirateen rabbuma keessanii jedha. Waggaa 8 biyya Arabaatiin magaalaa san keessatti mana isiin bitatte keessa shira raxxatuudhaan abbootii taayitaa aangawoota biyya keenyaa akkuma hubannu mallaqaan dallaluudhaan mana isii irra gurguranii keessaa bahii jedhanii daandii irra kufaarti. Kana waan ta'eef ani yeroo jalqabaatii viidiyoo akkanaallee ka dalagu waan dandeettan namni dandeettan viidiyoo kana riipost sheer diitu godhaatii namoota folaawarsi gurguddaa qaban biraan nu gaha. Akka naannoo dheengadda mucayyoo duutee fi qananii booyaa turree wal arrabsaa turree du'ee badee jira ka du'ee badee fu agas booyaa turree mi'attii tana dammoo lubbuu isii qofaa miti lubbuu ijoollee daa'imman 3 tana baraarru yoo danda'ame gara seerri dhaga'ee fi seerri akka waa isii sallaaluuf yoo dadhabe dammoo waan dandeettaniin bira dhaabadha kinoo akka isii argitan kana booyaa karaa dhaabatti guyyaa 10 booda ni baati mana baatee daa'imman tan wajjin bakka dhattu hin qabdu maatii ofii irraa baateerti isa amantee isa faana jireenya eegaltee mana kana maqaa isaatiin eegagooteen booda maqaa ofii irraallee gola madaamii teechee kan hojjettu abbaa manaa kooti jettee amantee isatti waa hundumaa maqaa isaatiin kan gootu kushiinaa madaamii dhixxee boqonnaa tokko malee dafqa kee xururattee wanta argatturraa isatti ergitee mana jireenyaan ijaarradha jettee waan argattu hundumaa gara isaa ergite gaafa akkana taatu baay'ee nama gaddisiisa. Egaa yeroo ammaa namni bineensa ta'ee jira. Namaaf osoo hin taane waanuma yerootiifidha kan yeroo kennu jechuudha. Abbaa manaa jechuun garuu qaama ofii tokko jechuudha. Garuu namni amma akkasitti yaadaan jiru. Obboleettiin keenya kun akkuma viidiyoo dhaggeeffattani jechuudha. Waggaa 8 biyya Arabaa hojjette. Waggaa 8 miti guyyaa 8 gola madaamii keessa hojjechuun ji'a 8 gola madaamii keessa hojjechuun agam akka nama miidhu agam akka namatti dhagaamu kan argee fi kan hojjetee fi kan irra ga'e beeka. Egaa obboloota qaban waan jedhu hin qabu wanta dubbadhus hin qabu kuni jechas namaa fi dhufu baay'ee ulfaata jechuudha. Maaliif jennaan saniyyuu immoo bultii biraa ijaarrachuudha. Amma rakkoon ijoollee teenyaa maalidha seetanii gizee asii biyyatti waa mana sawwinnu waan tokko yoo goonu guutumaan guututti maqaa isaatiin bitte jechuudha. Obboleettiin keenya kun osoo maqaa ishee biyaansi abbaa manaa ishee waan ta'eef gizee manni bitamu san osoo maqaa isheetii fi maqaa isaatiin manni kun bitame ishii duuba maqaa mana san gara nama biraatti jijjiiruu hin danda'u gurgurachuus hin danda'u jechuudha. Mee ijoollee teenya ija banadhaa jechuudha. Gizee waa bitattanii maqaa nama tokkootiin akka hin bitan yookaan maallaqni keessas hin bira haa taa'u. Yoo san ta'uu baate immoo maqaa abbaa manaa keessanii fi maqaa keessaniin bakka tokkotti bichisiisa erga abbaa manaa keessan ta'e maallaqa kana sintu fidaa miti odoo isa wajjin jiraattanii innis hojjetee bocee barka waan tokko godhu ta'e maqaa keetiif maqaa isaatiin ta'uu qaba. Ati haadha manaa isaatii malee garbittii isaatii miti jechuudha. Gaafa akkanatti namni biraa gaallamuutan biraa qabeenyaati biyya Arabaatti gubattee hojjettee dafqitee fiddee keessa gaafa garmaamu yoo argitu keessi gubata jechuudha. Obboleettii keenya kana ishiin jiruu ishee oofachaa jirti waggaa 8 erga hojjettee biyya galteen boodatti kan argamtu Shaashamannee keessaadha. Garuu odoo ishiin hin beekin manni sun akka gurguramee fi kan namaa akka ta'edha kan ishiin hubatte amma sa'aatii kanatti baatee alatti gatamtee jirti jechuudha. Dhumni keenya gaafa akkana ta'u baay'ee namatti dhagahama. Maaliif jennaan hojjennee xaarree dafqinee gaafa akkanatti dhumni keenya macarrashaan keenya akkanatti karaa irratti ba'uu erga ta'e maal gochaa
duruma biyyatti hafnee bar karaa irratti ba'uun wayyaa jechuudha. Erga kan harka duwwatti hafnu ta'e xaarree. Kanaaf adaraa keessan. Gizee waa biyyatti godhatan maqaa haadhas abbaas obboleettii osoo hin taane maqaa keechaniin godhadhaa bakka waan ofii keechanii dafqitanii fiddanii maqaa keechaniin yookaan immoo maallaqni erga walitti dhufee biyya galanii maqaa ofiitiin bitatanii as deebi'uudha malee as taa'anii ebelu maqaa keetiin naabiti jedhuun kuni sirrii miti jechuudha akka kootti. Kongumallee sirrii hin ta'us sirriin dhufus. Gillasabiin tokko humna nama tokkootitti taphachuu dhosseetoo akkana nama gochuun dhiirri biyya bara kana bofa marga keessaa ta'eera jechuudha. Bofti osoo ati hin argin osoo ati hin beekin tasa osoo ati hin argin marga keessa loo'ee dhufe innuu lafarra loo'a kasi hidduu argita jechuudha. Namni ammaatis akkas ta'eera. Nama gaariidha hojiinan jiraadha namni kun akkas jettee osuma wajjin jirtu kan dhufeesi hidduu argita malee. Kan wanna tokko jechuudha kan miidhamte qofa of argita jechuudha keessattuu shamarran biyya Arabaa. Namoonni abbaan manaa keechan gizee bilbila taasiftan sin ifatu jechoota hin taane siniin jedhu kabajaa kan siniin qabne inni sun jireenya biraa eegalee jira kana sirritti hubadhaa. Gaafa tasii achi dawwaltuuf gaafa waa jettuun waa'ee jireenya gaafa taasiftu kan si dhaga'uu didu kiyyumatta kan jedhu kan kabajaa siif hin qabne. Kan yeroo ofii yaade qofa si bilbilu kan gaafa ati barbaadde dawwaltuuf kas jalaa hin kaasne inni kun akka jireenya haarawaa jireenya biraa eegale obboleettii koo sirritti beekii sirritti hubadhu jechuudha. Inni sun jireenya biraa eegalee jira waan biraa gochuu jalqabee jira jechuudha. Kanaaf ammumarraa ija banadhu waan kee hundumaa maqaa keetiin wanta gola madaamiti dafqitee fiddu abbaan fedhe si haa gaafatu jechuudha. Gubattee dafqitee arrafamtee jechoonni siin jedhama jedhamee hin malle siin jedhame wanti sirraan eeggamne siin jedhameet fiddee jechuudha. Kanaaf waan keetii irratti abbaa fedhe waa fedhe siin jedhe ati of ta'iitii waan kee maqaa keetiin dhuunfaa keetiin godhachuu yaali malee gillasabii tokkoon gootee akka hin boonye akka obboleettii keenyaa kana godaanatti baatee akka karaa irratti nafne adaraa keechaa shamarran keenya lafti lafeedha yeroo lafa bitattani maqaa namaatiin hin bitinaa jechuudha. Keessattuu maqaa abbaa fi haadha keechanii hin bitinaa. Obboleewwan gaarii yoo qabaachuu baattan obboleewwan hin taane ta'e namatti ka'u qabeenyi kun qabeenya maatii keenya jedhanis ni hin hiranna siniin jechuu danda'u jechuudha. Kanaaf adaraa keessan wanta kanarraa sirritti of eeggannoo gochuu qabdu siniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya baay'ee namatti dhaga'ama obboleettii keenya kana namni gargaaruu dandeessa yoo jiraattan akka bira dhaabbattan siniin jechuun affeerraa kootidha. Asumarraan illee immoo laayik sheer godha. Laayik sheeriin keessan viidiyoo kana namni argee ishee gargaaree karaarraa ishee manatti ishee galchuudha argamuu danda'a jechuudha. Sababa viidiyoo kanaan sababa ani viidiyoo kana hojjedhe sababa ishee laayik gootaniif obboleettiin keenya kun gargaarsa argachuu dandeechi. Namoonni biyyoota gurguddaa keessa jiran namoonni hedduun nama gargaaran baay'eetu jira siniin jedha. Egaa adaraa keessanii waa hunda keessa dafqa keessanii namni tokko dhufeetoo akka ittiin galle galeen nama tokko akka ittiin galle ofii keechaniif maqaa keechaniin qofa godhadhaa dafqa keechan asii galtanii itti gammaduun dirqama nama barbaachisa jechuudha. Gaafa garuu namni biraa dhufee namti hin beekne wayii dhufee gubataa fi cincaa keechan dhiiga keenya turre jira sijjammaroonni biyya irratti godhanne sun dhiiga keenya jechuudha. Dhiiga keenya namni biraa gaafa itti taphatu nama guba nama hadoocha siniin jedha. Egaa viidiyoo kiyyaa ammaaf asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma hanga viidiyoo biraatiin waltee turtii gaarii mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa siniin jenna turtii gaarii baay'ee.